أنا أعرفه بقنا جان دفتني أرى وعلى مرة نشيد دبتشو ديما مي فيديو خنا شير ولي قد وعلى مرة دبنا توكو وايد ردواتي لما فا واي أبو جوار محمد خليسة ديبسا إني موميتش منستيرا دكتور أبي أحمد اللي تفخرني جرا سبيشالي واي لولا asmarati mali eritrea fi Ethiopia la jechuudha haala itti dhaleessee jira so haalli kun egaa waan tuffatamee bira dabruu miti laaluun qoqqootuun keessa laaluun barbaachisaadha kanaafuu mee walii qoqqooda maaltu deemaa jira waa'ee direedha warra dura ajandaa san irratti qo'aa dubbadheetiin odeeffannoo qabus isinii qoodee san booda sirritti haala obboleessi keenya Jawaar Mohammad itti xinxalee lafa kaa'ee maal jechuu akka barbaade isa kanallee sirritti irraa dubbachuun barbaachisaadha kanaafuu as keessa bu'aan argannu maali faayidaan argannu maali dhugaan argannu maali tana keessa akka gaariitti fatabayyanu walii godhuu qabna keep share walii godha tokkoffaa waa'ee direedhawa Dr. Abiy Ahmed Ali maal dubbate maal jedhe Dr. Abiy dhugaa jirtu lafa kaa'ee dhuguma jirtu dubbate immoo gurbaan dheengadda walgahii warreen uummanni Somaalee godhatanii achirratti dubbii godhe sun dhaamsa tokko dabarse dhaamsa bifa tuffiitiin ammallee keessa dabree muummicha ministeera arrabsuudhaan keessa kutee dafiitii as bahii waan kana irra deebiiti wanni je waan jiru tokko dubbate gurbaan amma akka odeeffannoo qabnutti haalli isaan waan sanitti qopheessaa turan haala ummata jidduutti jeequmsa kaasuuf godhame wanni suni itti yaadamee godhame gurbaan lammii Itoophiyaati miti Kanadarraa galee amma immoo dheeysee shiniilee jira jechuudha shiniilee jira so mootummaanis I think mootummaan federaalaa wannaa itti kannee jira akka gurbaa kana seeraaf seera jalatti to'atanii wanni godhan jechuudha. So kanaafi gurbaan kun ergamni guddaan inni dhufee fi jeequmsa kaasuuf. So kanaafi gama sanitti dubbii direedhaa bifa saniin oowwaa deemaa jirti immoo muummichi ministeeraa dubbatee jira haalli akkuma inni itti kaa'e jechuudha. So akka sanii fudhachuu qabna bifa sanii ilaaluu qabna. Tabiraa babal'inaa waan irraa dubbachuu fedhu ajandaan lammaffaa waa'ee balbala galaanaa jechuudha. Barbaachisummaa balbala galaanaa haalli obboleessi keenya Jawaar Mohammad itti ibsee jiru waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Waa hedduu of keessaa qaba. Tokkoffaa haalli itti dhaleessee bareedaadha garuu isa keessa wanniin ani isarraa waan takka wanniin hubadhee jira jechuudha. Tokkoffaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa wal dorgomsee jira. Itoophiyaa fi Eritiriyaa wal dorgomsee jira. Amma haala dhugaa geopolitiksii naannoo sanirra jiru irratti dhugumaan arra Itoophiyaa fi Eritiriyaan yeroo laallu dhugumaan jarri kun lamaan wal dorgomaa gaafii jirtu jira jechuudha. Maaliif jennaan dhugaa biyyi xiqqoon takka super power ta'uu dandeessi. Jaappaan gaafa Chaayinaan miskiina turte super power turte. Arra Chaayinaa fi Jaappaaniin tokko miti. Chaayinaan arra yoo ganama hirribaa kaate Japan fatara godhattee jechuudha. Maaliif jennaan Chaayinaan dur Japan bitaa turte suni arra humna namaa guddaa qabdi, teknooloojii guddaa qabdi, ikoonomii guddaa qabdi, waa hundaan deemaa jirti jechuudha. Osoo duute Japan arraan kana Chaayinaatti hin buutu. Arra Eritiriyaan tuni akka nurraa muramteen osoo akka nurraa muramteen silaa Hong Kong taatee jiraatte. Teknooloojiidhaan guddattee interneeta 5G qabaattee nyaataan if dandeessee bakka laaboraatoorii gurguddaa meeshaa waraanaa oomishtee waan adda qabaatte dhugaadha. Eritiriyaan tun nu sodaachifte nuti uummata guddaa miiliyoona 130 taanu uummanni miiliyoona 3 kun nurra paawara qabaachuu danda'a. Maaliif sababa teknooloojii nurra kutaniif sababa diinagdee qabaniif sababa ikoonomiin isaanii jabaateef nu caalanii jennee sodaachuu yookaan sodaa koonsernii keessatti naquu dandeenya ittiin buunu jennee jechuudha. Sinigala amma immoo haalli obboleessi kiyyatti dhaleessee haala Eritiriyaan tun akka powerful taateeti. Realitiin immoo akkasii no akkasii miti jara keenya waan laallee agarrumoo jara keenya Eritiriyaa keessa bar'arraan tana
Eritrean bar 1971 exactly waggaa 54 dura irra bareedde arra. Ethiopia waggaa 54 dura fi arra jirtu takka miti. Dachiisami. Arra Ethiopian New York fakkaatti. Finfinnee New York fakkaatti. Waggaa sadeen lolli Tigraay dhumate kana booda Ethiopian drone oomishachaa jirti, meeshaa waraanaa oomishachaa jirti. Dheengaddalle akka muummichi ministeeraa dubbatetti warshaa gilaasii hamanaan jaaran, warshaa sibiilaa, warshaa simintoo, warshaa madaabara waan isin hin goone, waan isin develop godhan jiru. Kana gubbaan humnan tuffatamne qabdi humna namaa. Kana gubbaan arraan muummichi ministeeraa waan niin godha jee ammaan dura tuffannee arrabsaa lolaanii turre. Arra bakka sanii jiru muummichi ministeeraa waan niin godha jee hunda godha inni gorsaa jira. Arra mooraalii kamiini dura dhaabbannee nama kana hin dandeessu yonnaan nama waggaa 3 keessatti erga lola Tigraay fixe booda jijjiirama kooriidarii haa ta'u, የገጠር ልማት haa ta'u, የወንዝ ልማት haa ta'u, karaa adda addaatiin biyya jijjiiruu ta'ee waan adda addaatiin misooma irratti bobba'ee jira namichi kun nu garsiisee jira, proof godhee jira. Amma immoo Eritiraatu Itoophiyaa caala gisee jaan loojikii kan nama loojikii qabu yeroodhaaf nuti gaa wanni huyyoo ummata takkaa fi takka lama osoo jaa takkaa fi takka lama osoo beeytu takkaa fi takka shani warra yoo jettee fudhatu yoo taate malee nuti fudhan dhiifne nuti waan akkana irraa guddannee jirra, sammuun teenyallee waan akkana irraa guddattee jirti jechuudha. Sinigala sammuun teenya waan akkana irraa guddattee jirti. Maaliif jennaan jara keenya zamanni amma keessa jirru zamana nama sobanii fi zamana wal sobanii miti, zamana dhugaan akkana billijjattee harka kee dura teessu. Nuti amma akka 1970 reediyoo jala teenye reediyoo irraa nam tokko niwusii dhaggeeffatee miilaan maayila 20 deemee niwusii nuun fidu nuti. Arra namni baadiyyaa jiru waan Ameerikaa keessa jiru takka beeka. Jiruuf jireenya falmataa baadiyyaa taa'ee beeka. An as taa'eeti waan baadiyyaan irratti jirtu beekaa jechuudha. Saniifuu uummata shawwatu hin danda'u jechuudha. Uummata jenereetara ibsatu halkan guutuu ifaan hin ifu jaan Eritiriyaa keessa. Sa'a 9tti ifaan dhaame finitto dhume. Sa'a 9 booda ifaan hin jiru. Biitii guutuun cillim jettee dukkana keessa bulti. Internetni yaadamuu jaan dhiisa internetni. Internetni mana internet kaaffee dheetee daqiiqaa 5 akkana wir godha jaan internet argachuudhaaf yoo Googlein banadheetti. Wadda maayaa jaanii mucaa tokko jira ka Eritira irraa dhiyootan achi dhaqe torbaan takka akkana achi taa'eeti. Yoo sammuu teessan sanitize gochuu feetan, yoo sammuu teessan information amma TikTok fi jinni kolkolee sana qulqulleessuu feetan Eritira dhaqaa jee bakka daase internetni wayinni jaan hin jiru. Addunyaraan adda muramteeti as deebita haaroo refresh gochuu sammuuti. Duuba Eritira tanaatu arraan tana Itoophiyaa danda'a calculation kamiin? Which calculation? Kun waan fudhataman qabne ta duraan dura. Tokkoffaa waa'ee militarii dubbannee jira. Haya militariin tun militariin Eritiraati Itoophiyaa akkamii yoo jette arra Itoophiyaan waraana dargaggeessa miiliyoona calleessitee jirti, waraana miiliyoona makalaakaan Itoophiyaa miiliyoona calleessee jira. Eritiriyaa dargaggeessan qabu ijoollee xixiqqoo dubartii fi manguddoo malee Eritiriyaa keessa namuu jiru wanni inni abdatee deemaa jiru waraana faannootii fi wayyaaneeti. Waraana faannootii fi wayyaaneeti. Sheer godhame akka gaariitti warra baandaa kana garaa guba. Sheer godhame walitti ergaatii warra baandaa kana garaa guba. Arra baandootatti bobbaana. Erga baandootatti erga sheer godha akka gaariitti. So ammaan tana Eritiriyaan tun akkuma reefu sininje nama waan nyaatee garaa quufeetu boobara asirraa Misira erganii Ameerikarraa. Alaal mitiraa Misira bitaniitu ummata firee isaaniitu obbolee isaanii Misira bitanii erganii bara. So nama kana teknolojiin deem akkam godhee teknolojiin deem. Arra Itoophiyaan bishaan dhugan qulqulluu baafachuu miti bishaan abbayyaa hidhattee jirti jara keenya. That's very powerful. Megawaati 5,000 energy dabalatte. Eritiriyaan bishaan dhugan qulqulluu baafachuu miti harreen lagarraa bishaan waraabatti Eritiriyaan magaalaan guddoon. Duuba humna kamiini ummata guddaa akka Chaayinaa ollaa isaa jiru. Chaayinaa bara Itoophiyaan Eritiriyaa bara Chaayinaa dha bara. Akkam gooteeti ummata bishaan qulqulluu dhuguu eegan ummata suur siistemii jaarrachuu barate. Ummata AI already data center barate. Amma warri Eritiriyaa ATM faa jala footoo kan jaan gaafa Abiy fi wanni wal araaraman san dhufanii hay wanni tuni waan maallaqa baaftu jaanii ATM jala footoo kan jaa warri Eritiriyaa. Look at this hangam takka akka duubatti hafee jiru manni sun.
سأمني هون كالكوليشن خميني أرانتنا دفع أمة إثيوبيا إنجفت نو يوان إنتان يكون أبي هو أبدأ مليلة في ماخئ عند مليون نو غارانتي مسات أشوجي خرانا جافلن هون أفان دبلوماسيتي أفان دبلوماسيتي نوتي يو إريتريا نو هيمتي نوتي واني سينغافلني هكا خينيا غافلني أسابين درتو تأفار ترتي أبيني أفار ترتي لف أفار ترتي واتك إريتريا ولا هيدا تنقبتو هكا خينيا غافتشون شوبوميتي خانما واني نبر باتشوف نوتي وانمان ترمت أمتني إساس أفوركي خرانا جاتي نسا خرانوف نجرا هنجرو مالف خران هنجرو مالف هم نانو جالا جيوبوليتيكسي هركا تنبر أبي جيلين دبتي خلي مال جي بيتاني لنقد بارلمان رتي لنقفر داجي لولا نونكينا غافا سينمو إسنوني بيتاني جي فايدة مالف جنان أرانتن الدنيا دولا مياك أبل إنجي متومي موت اللي لم جدو غابانا أرانتنا واي أوبليسي خينيا خاسي جوار فكينيا مال جي عربي مريتي دفا سعودي دفا نمو هركنا سري سن دغاجت غارو نوت أرى سعودين يو خاتي أسب خناهو إريتريان خنتي في هندن دي إثيوبيا درو دابچو هم ني درو دابتون قبل سعودين نما طياران يمني تومي ددبه وكان إثيوبيا غدو خنا ديسيتي they cannot try also حق إثيوبيان حق خيجتو سعودين دفرتي لفسن نمو فدن ودبسن خنون دندو إساسل فدچو سندندان مالف أبي فراتشوف قبّا وجر حق إثيوبيا دفرتي فراتشون دندي سعودين نما يمني تكو دودو سندت نبيتو سعودين دفتي وني جتي نو هندندهن نوت يو أما فكينيا في UAE نوغر غارتي نوغارهم نماني قبنا ورانا نقبنا وهندني قبنا غرغار سبرا ورغني we are happy غرو إساس أفورك إتكيني مرمي فيجر جهلتني جبتني أكو ممشي منستر أدو تلا دبته يوخان جنرال باج عند بلد إنقد وان تك دبته جرا نوتي أسب فلان هند أب بنو أشت خلينا شو مالجتشو ترى أنا نيرتي بول تاجر تتبراتي أكا غافا 1998 أكلا كوس فرنجي ملا زيناي أمني غافا لولا بعد ما في شرارو أفسني أسمر أجل كيلومتر أفرتمشنت موقفوا مي خمل لس ديبي أجين خأسب قبل جوهان ديبي أنجنني خأما جروخوني مو لك هكا يعني فرد أجي جرا داسة فرد شونيس دركم خنا خقول أممو فكينيا إثيوبيان هم ننقب دجاني إثيوبيا كانت تتكيسني ديما وني ردي بني وني قولون نو سننتاتو وني كان نجرو إثيوبيان هم نجابا قبدي هم ننما قبدي ورانا قبدي دينجي قبدي everything قبدي إثيوبيان أكيسنا كانت وني قولون نو خوني يوغا إريتريا تنانو راهين تقنا please إريتريا نو راهين تقنا إريتريا نو إندلق ونكسي بلاتانا كان اندليدو باغي اندليدو إريتريان حق عمليدا حق إثيوبيا فدته اوكي غنطلمو فيتي بلسومتي مال غوچو في إريتريان اچي نورزي راخاته قلينا كان دفته اسبره خوته افار بره خوته جبوتي داندانغا ولي غوت بر جبوتي انتوني دريدو رابر فونيان دريدو اجل جرتي ايساني إريتريا في هررجيم بها دريدوان اولا تاتي منو تيما كالكوليشن كمين إريتريان كجرت نورزي كاب أولا نسين دانغا نسيونو جيبوتي دابتاچي أولا دريدو أجل جرا إيسا ولد دوف هونيس كالكوليشن برباد خناف حالي خليس أكاتان إتاتي إبسيتي إنوما دبين فردي نوتيس رأي غچا جرو مالي أورومون إسا دابچو قبدي أورومون موتوما خنا جر دابچو قبدي غافين قب أورومون موتوما خنا وجين غافا دابچو قبدي whether we like it or not أكنا دوغا ولي مو قبل سببان أورومون موتوما خنا جر دابچو قبدوف تدران درا أورومون أمة قدّا أورومو قفا دبيتنا فرساني صوبة أورومو قفتنا فرسان جير مراتان أمارة أكتيفيستي مراتان أمارة اللي دبي أسبتنا لفخايان جير دبي أسبرتي مراتان جراتو صفات أنبيه إنياك أبي يامير غانو من قومو جان فانون وغالن سنجي چاجران توني لين سرّي مد دبين تونيس إنما أورومو قفا خوان تنا فرسوني صوبة نو أكتيفيستوني مراتان أمارة اللين أرانتنا دبي أسبتنا صفات أنبيه خنمتوكو نمو فرساجر غرو هركر رغدا فرساجر أورومون أوكي هافر فمري مال بلس أورومون هكا غفتاجر أمة غدا دا يو وني سوني أورومون إنجفتة برو غنما خفايدا غدا أرغتو أورومون راجتشو خنافو فورمولو مخامينو إريتريان إثيوبيا إنجفتشو هندن ديسو
واحد دو تكلم جنة إلا فخينا أسب نبر بايسا غافين كاب أكما إني جيهو de nurra akkuma waggaa 30 nurraa fudhatanii waggaa 30 obsine amma moodeeffachuuf waggaa 30 nurraan fudhatu yaa hin fudhatu maaliif balballi hubanni nu barbaachisuuf tokkoffaa economic appetite keenya akkana baname kana eenyu khariira milkaawaa jiru eenyu khariira gammadaa jiru oromoon harka guddaa bag because oromoon abbaa biyyaat arra Itoophiyaa wanni guddatteef arra Itoophiyaa wanni akkana fuuldura deemaa jirtuuf osoo asiin harka tokko lola gaggeessu Itoophiyaan barnaama boo waan wayyaanee waggaa 27 dhagaa bu'uuraa jettee lafarra tarreessaa baate joolleen tun kanuti galgalaa ganama dhagaa itti harru ka galgalaa ganama hin beeytan xiqqeessinu galgalaa ganama waggaa 3 keessatti waa meeqa hojjettee nu garsiiftee boo maa dhugaa walitti miqqanyaa walitti taana maa haasida walitti taana waggaa 3 keessatti energy corridor wanni abbayya hiitee nu garsiiste hawayyaaneen saamtee meeteekii fi saalimiin kontraata xaaliyaa warri fudhate bishaan abbayyaa saamanii caccabsanii gurbaallee akka inni sanadan baafne jaanii ajjeesanii abiyyi irratti allaakakanii biraa kutan fixee garsiise osoo abiyyi gurgurate jaanii finfinnee akkasi magaalota akkasi soofumar akkasi koriidoorii kooyishaa waa meeqa ammallee wanni hidhamaa jiru san gubbaa warshaalee waan dila kana mee ilaala jara keenya mee addunyaa irratti biyya Afrikaatu waan kana godhaa jaanii bargisee garii ani bar maaliif akka sammuun teenya lockdown taatee yaannutu na ajaa'iba bargisee takka takka why we don't be positive maal wannummaa mataa nu qollafe hay boo jarri kun bar ummata yeroo duraatiif waan wayyaanee waggaa 27 godhi waggaa 3 keessatti dachaa gootee nu garsiiftee bar qonnaanis waa hundaanis annin deegaran hinyaannu sadaqaan fudhannu je Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed irdaataan nu barbaachisu sababaan nuti irdaataan barbaanneef ilmi namaa yoo rakkate guyyatti gulamoo nyaanne maaliif ilmi namaa habal'ootti bahu yoo rakkate qofa Itoophiyaan rakkattee agabuu bulteeti haatee teknooloojiinis qonnaanis magaalataanis waan addaattiin if danda'uu dandeessi yoo harka namni harka namaa eeggatu gisee hundi harkuma namaa eeggata Jaapaanonni maal jaan show him how to fish but don't give him fish in jaan qurxummii akka itti aloolu barsiisi malee qurxummii kanniniifis hin jaan hanga yoomniti ummata weestarni irraa sadaqaa harka namaa bannee eeggachaa oolla no hin feenu qonnaas ifiif qotanna nyaata ifiif if dandeenya teknooloojii if dandeenya jennee lafa kaanee jijjiiramuu feena biyyittii yahanaa jijjiiramtu immoo namicha naqarsaa namicha vaayirasa Itoophiyaa tahee achi taa'ee galgalaa ganama erga biyya san bilisoomfate isaas afoorqi arra ijoolleen girrisaan harka tumtuuf kun nama waggaa 34 guutuu biyya isaa beeleysee ummanni isaa bahara dhume young generationiin kaan lola dhume hay inni bariin ajjeesu jaan hin quftu jira jaan boollenni itti darbu yoo ati wanni jette fuudheetuma lubbuu ishee darba jaan achi duuta jaan xiyyiitiin qisaasu jee namicha xiyyiitiin qisaasu jee nama lubbuu wajji hallayya darbe ajjeesumo isa kanaatu arraan tana Itoophiyaa irratti nutti aanee isa faarsina hell no man come on hey eenyuuf hin qabsaa beeboon ni ashoofta